Bara dur namoota lamaatu ture. Inni tokko daa'imandii hedduu qaalii taate qabatee imala karaa deemu ture. Kana namichi kaan albuuda qaalii kana isarratti agarraan daa'imandii akkaan qaalii taate tana isa jalaa hatuu barbaade. Hamma daa'imandii tana ifa harkatti galchuu nama imaltuu deemu fakkaatee gurbaa kana waliin deemuu murteesse. Kanaaf obboleessoo eessatti deemta je'ee isa daa'imandii qabu kana gaafate. Gurbaanis ganda akkanaattiin deema je'ee deebiseef. Akkas taanaan anis achittiin deemaa waa'ila siif ta'ee wajjin deemnuuree je'ee gaafate. Inni kaanis tole rakkoon qabu je'ee waliif galanii imala jalqaban. Osoo deemanuu karaa irratti aduun itti dhiite. Jarri karaa irraa maqanii bakka takka bulan. Galgala yeroo rafan inni daa'imandii haatuuf deemu hirriiba irraa dammaqee uffata namichaa keessa daa'imandii san barbaaduu jalqabe. Galgala guutuu barbaadee garuu uffata namichaa keessaa daa'imandii sun argachuu hin dandeenye. Osoma akkana ji'uu yeroon ganama barii geenyaan osoo namicha kaan ittiin dammeenee dafee gachiisee xiqqoo shilim jedhe. Namicha kaan bariinaan kaasee guyyaa lammaffaa ammas imala jalqaban. Ammaas osoo deeman karaa irratti aduun itti dhiite. Jarri karaa irraa maqanii bakka takka arraas bulan. Galgala yeroo rafan inni daa'imandii haatuuf deemu san arrallee hirriibaa dammaqee uffata namichaa keessa haadhuu fi daa'imandii barbaaduu jalqabe. Galgala guutuu barbaadaa bulee dhabee ganama toora subii kana ammaas gachiise. Guyyaan sadaffaa jalqabee imala isaanii ammaas yeroo itti fufan gurbaan daa'imandii kana akka irraa fudhachuu hin dandeenye hubate. Obboleessa kiyya ani bakka ati itti deemaa hin jiru. Wantiin si jala deemaa fi jiru daa'imandii qaalii kanaan si jala haatuuf barbaadaa ture. Daa'imandii kana guyyaa suma harkattiin arga. Kiisha keetii fi harka keetii deemmattaan. Galgala garuu hoggaa rafne uffata kee keessaa barbaaduus hin argu. Mee daa'imandii qaalii kana eessatti dho'ifatte je'ee isa gaafate. Gurbaanis obboleessa kiyya guyyaa akkuma agartu kana yeroo tokko harkattiin qabadda yeroo tokko kiisha kiyya keessaan kaaya. Galgala garuu hoggaa rafuuf deemnu kiisha kiyya keessaa baaseetiin kiisha kee keessa kaaya. Ganama barii yeroo atti raftu saniin ol ka'ee kiisha kee keessaa baafadhee fudhadha jechuudhaan gurbaa hatticha kanaaf deebise. Gurbaan hatticha kunis sammuu gurbaa kanaa hedduu dinqisiifatee abdii muree jalaa hafe jaama. Mee obboleeyyan jireenya keenya haatiin talloo meeqa keenyaatu albuuda nu keessa jiru dagannee kan qaama keenyaan ala jiru barbaaduun maraate. Meeqa keenyaatu qabeenya nu keessa jiru qabeenya nuti qabnu lakkifnee qabeenya alaa osoo barbaannuu ifii keenya dhabne. Meeqa keenyaatu guddina keessoo keenyaa barbaaduu dhiifnee isa alagaa isa qaama alaa osoo barbaannuu umrii keenya balleessaa jira. Meeqa keenyaatu qabeenya nu keessa jiru dagannee qabeenya qaama biroo barbaadaa jira.